Bitootessi digdamii afur guyyaa imalli badhaadhinaa wareegama qaaliin itti milkaa'e ta'uu himan afayaa'iin caffee Oromiyaa Aadde Saadaa Abdurrahman. Bulchiinsa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Koyyee Facceetti guyyaa injifannoo bitootessa 24 fi dhagaa bu'uuraa hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa waggaa 14ffaa ilaalchisuun waldorgommiin fiigichaa biskileetii fi sosochii ispoortii qaamaan kabajameera. Sagantaa kanarrattis afayaa'iin caffee Oromiyaa Aadde Saadaa Abdurrahman sadarkaa ministeeraatti daayirktera olaanaa hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa Dr. Aragaawii Barhee, sadarkaa itti aanaa pirezidaantiitti kantiibaan bulchiinsa magaalaa Shaggar Dr. Tashoomaa Addunyaa fi hooggantoonni naannoo Oromiyaa fi atileetonni argamaniiru. Afayaa'iin caffee Oromiyaa Aadde Saadaa Abdurrahman sagantaa kanarratti ergaa dabarsaniin guyyaan kun guyyaa ifti badhaadhinaa fi milkaa'inni gama siyaasaa fi dinagdeen wareegama qaaliin milkaa'uun biyya fiixee diigumsaarraa baraaruun aadaa siyaasaa falaasamaa haaraa obbolummaa sabdaneessummaa itti gonfanne ta'uus ibsaniiru. Bitootessi 24 ballachuu dirree dimokiraasii fi bu'uuraa obbolummaa sabdaneessaa akka dhugoomuuf daandii kan saaqee fi hidha haaromsi guddichi rakkoo walxaxaa keessaa kan baasedha. Kana malees hannaa fi hojumaata badaa pirojekticha keessatti hidda gadi fageeffate sakatta'uun sirreeffama taasisuun sadarkaa xumuraa irra akka gahu taasisee jira. Rifoormiin bu'uura hooggansa muummee keenyaan gaggeeffameen hidhaan kun wabii Itoophiyaanota hundaa akka ta'u taasisuun danda'amee jira. Kana malees pirojektiin kun ashaaraa saboota, sablammootaa fi ummatoota biyyaatiin ijaaramaa kan jiru adduu fi mul'ata badhaadhinaa akka biyyaatti qabanne milkeessuu keessatti shoora olaanaa qaba. Kun immoo diinota keenya keessaa fi alaa qindaa'anii shira xaxaa turan waaroo salphinaa kan itti uwwise ta'uusaa beekamaadha. Kabajamtoota keessummoota keenya, kabajamtoota hirmaattota sagantaa kanaa, imalli jijjiiramaa bitootessa 24 bara 2010 akka biyyaatti eegale qormaatilee gara carraatti jijjiiraa injifannoowwanii fi milkaa'inoota gurguddoo ta'an utubaa ijaarsa Itoophiyaa haaraa dhugoomsuuf hojiiwwan gurguddoon hojjetaman kan itti fufan waggoottan 7 darban lakkoofsee jira. Imala waggoottan 7 keessatti qormaatilee uumamaa fi namtolchee yeroo yeroon nu mudatan qolannee dhibbaawwan alaa fi keessaa duratti aggaamamu fashaleessaa toora sirrii fi daandii milkaa'inaa irra imaluun injifannoowwan qaqqaalii galmeessuun as geenyee jira. Sadarkaa ittaanaa pirezidaantiitti kantiibaan bulchiinsa magaalaa Shaggar Dr. Tashoomaa Addunyaa bitootessi 24 guyyaa injifannoo qofaa osoo hin taane bu'a qabeessummaa injifannoo keenyaa kan ittiin milkoofnee fi milkaa'innoonni gurguddoon kan itti gonfataman ta'uus ibsaniiru. Erga bitootessa 24 sadarkaa biyyaatti injifannoon kun erga raawwatame booda mootummaan keenya hidha haaromsaa sirriitti qoratee hanqina isaa adda baasee ummata keenyaaf haala bu'aa qabeessummaa akka ta'u 2010 irratti jalqabee yeroo muraasaa keessatti 2012 irratti marsaa tokkoffaa bishaan qabu 2013 marsaa lammaffaa irratti bishaan qabu 2014 irratti 2015 irratti yeroo gabaabaa keessatti bu'aa qabeessummaa goo'eera. Hidha haaromsaa biyya keenyaaf dinagdee guddisuu qofa odoo hin taane dinagdee babal'isuu irratti gahee guddaa qaba. Kana qofa miti, sadarkaa addunyaatti paan afrikaanizim cimsuu irratti qabeenya biyya keenya akkamitti fayyadamnu akka dandeenyu kan nu agarsiise waan ta'eef bitootessa 24 nuuf haala addaatiin kabajuu qabna. Magaalli Shaggar bu'aa qaama injifannoo bitootessa 24 ta'uu ibsanii uummata Itoophiyaa maraaf guyyaa jalqabbii badhaadhinaa ta'uus himaniiru. Sadarkaa ministeeraatti daayirkterri olaanaa hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa Dr. Aragaawii Barhee ijaarsi hidha guddicha Itoophiyaa ilaalcha ni danda'ama jedhuun gamtaan uummanni biyyattii hirmaachuun dhugoomsuu danda'eera jedhani. Injifannoo gamtaan argameenis hidha haaromsaa guddichi Itoophiyaa dhibbentaa 98 irra ga'uus ibsaniiru.